COVID-19 qabaman hundi dhukkubsatan jechuu miti. Garuu ammoo osuma fayyaan itti dhagahamuu vaayirasicha nama biratti dabarsuu ni danda'an. Namni COVID-19 qabame tokko yoo kan cidha yookaan awwaalcha yookaan bakka namoonni hedduun itti walitti qabaman bira dhaqe namoota achitti argaman kan biraatis haala salphaa ta'een vaayirasicha dabarsuu ni danda'a. Kunis keessattuu yoo namoonni maaskii hin kaawwannee fi yoo xiqqaate miila 6 namoota biraa irraa hin fagaanne. Namoonni haala kanaan vaayirasichaan qabamanis maatii, manaa fi hiriyoota isaanitti ni geessan. Magaalaan ala kan jiraatan yoo ta'es COVID-19 isaan waliin garas deema. Eegasii ammoo namoonni isaanii waliin jiraatan hundis qabamuu ni danda'an. Isaan hundi yoo gara hojii, gara manaa, barnootaa yookaan bakka namoonni hedduun itti walitti qabaman yoo deeman namoonni bakka sanitti argamanis akkasuma qabamuu ni danda'an. Dhukkubni COVID-19 nama tokkichaan eegale hatattamaan gara nama lakkoofsa hedduutti mul'atu danda'a. Yoo namoonni tatamsa'ina isaa dhaabuuf waan tokko hin raawwanne ta'e maatii kee, hiriyoota kee fi namoota hin beeknellee ittisuuf tarkaanfii barbaachisu fudhadhu. Bakka yookaan iddoo namoonni hedduun yookaan baay'een itti walitti qabaman irraa fagaadhu. Maaskii kaawwadhu. Namoota biraa irraa yoo xiqqaate miila 6 fagaadhu. Harka kee dhiqadhu.